Jesus faisa
Akkam jirtu hordoftoota OP Channel Ethiopia. Waaqayyo isaa bakka hundumti keenya jirrutti nagaa nuuf kennee nagaattis nu eegee yeroo kanaaf iddoo kana nuuf laateef galata guddaa dhiyeessina. Jaalala Waaqayyo ta'ee jennaan Gooftaan yeroo kana nuuf laatee yeroo kana sagalee Waaqayyoo akka waliin barruu fi carraadhaaf iddoo akkasii waan arganneef Waaqa macaaf guddaa galata dhiyeessa. Mata dureen yeroo kanatti irratti walii wajjiniin sagalee Waaqayyoo qayyabannu. Sodaatin dubbadhu kan jedhu irratti walii wajjin ilaalla. Sodaatin dubbadhu kan jedhu mata duree kana laaluu keenyaan fuuldura hafuurri Waaqayyoo akka nu barsiisuuf hundumti keenya bakka jirru taaneetu mataa keenya gadi qabannee kadhata gabaabaasaa goona. Yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa si galateeffanna waa'ee gaarummaa keetiif, si galateeffanna waa'ee tola keetiif. Gargaarsa addaa nu gargaartee nagaa abbummaaf waaqummaa kee jireenya keenya abbaayistee bakka hundumti keenya jiraannutti golgaa kee jalattis nu eegdee yeroo kanaaf iddoo kana waan nuuf laatteef galata siif ta'a. Irra waaqaaf irra lafaatti galanii dacharchaan siif haa baay'atu. Yeroo kana mata duree iddoo kanatti qayyabachuuf jennu ilaaluuf jennu irratti yeroo walii wajjiniin sagalee kee qorannu hafuurri kee hafuurri Waaqa jiraataa sammuu nama dadhabaadhaan keessa taatee ofii keetii dubbachuun an dubbachuuf waan hin dubbadhu hin qabu ati ofii keetii dhuftee saba keetti akka dubbattu akka barsiistu jaalala kee haa ta'u. Dadhabbiin koo dhokatee jabinni kee mul'atee ergaan kee bakka akka ga'uuf galmaa akka ga'uuf nu gargaari maqaa Yesuusiin ameen. Hin sodaatin dubbadhu mata duree jedhu irratti kan nuti walii wajjin ilaallu yeroo ta'u mata duree kana kitaaba qulqulluu keenya keessaa macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 18 keessatti arganna. Boqonnaa 18 keessatti yeroo ilaallu lakkoofsa 5 kaasnee yoo ilaalle achi keessattitu kan argannu ta'a. Kan hin sodaatin dubbadhu ittiin jedhame namni iddoo kanatti arginu ergamicha Phaawulos ture. Haa ta'u iyyuu malee gara lakkoofsa 5tti ol deebinee yeroo ilaallu yeroo inni itti waa'ee Yesuus masii ta'uusaa, waa'ee Yesuus misraachoo himuusaa, masii ta'ee akka inni dhufu lallabetti warra Yihuudootaatti yeroo inni lallabee yeroo ture. Haa ta'u iyyuu maleessaa namoonni yeroo kana dhaga'an jarroonni warri kan inni itti dubbatu mormii guddaadhaan yeroo isaanii isa irratti ka'an isa arrabsanitu iddoo kana keessatti argina. Kanaaf Phaawulos wanta jedhu gaafa xumuraa irratti wanta tokko jedhe uffata isaa fuudhee uffatee urgufatee dhiigni keessan mataama keessan irratti adeebi'u cubbuun keessan isuma irratti adeebi'u badisni keessan isuma irratti haa ta'u jechuudhaanitu isaan irraa yeroo inni itti addaan ba'utu bakka kanatti argina. Kanaaf yeroo inni itti sodaa guddaadhaan waa'ee arrabsamuu isaa, waa'ee tuffatamuu isaa, waa'ee isaa mormamuu isaa bakka sana keessatti sodaa guddaan keessa isaa keessa bulee jedhutu hafuurri Waaqayyoo isatti dubbachuudhaan lakkoofsa 9 irratti hin sodaatin dubbadhu kan ittiin jedhutu argina. Gooftaan gaaf tokko jedha lakkoofsa 9 irraa yoo dubbisne Gooftaan gaaf tokko halkan mul'ataan Phaawulositti dubbatee hin sodaatin dubbadhu malee calluman jedhinii jedhe. Hin sodaatin dubbadhu calluman jedhin kan jedhu. Kanaaf mata duree keenya guyyaa har'aa iddoo sana keessatti argina. Yeroo tokko biyya Ingilaand ishee haaraa keessatti magaalaa tokkoof raabsaan yookiis kan bishaan dhugaatiidhaa didiriirsanii boolla utuu qotanii yeroo isaan gara xumuruutti fiduuf jedhan keessaa yeroon isaanii gara dhumaarratti yeroo ga'e hojii sana gara goolabuutti yeroo isaan ga'an keessatti boolli sun utuu qotamuu tuubboon achi keessa yookiis ujummoon bishaanii yeroo diriirfamu keessatti akka carraa ta'ee hojjetaa boolla sana achi keessaa qotu irratti biyyoonni qote sun irratti citeetu hojjetaa sana achi keessatti awwaale. Yeroo achi keessatti awwaalu namootaaf kallattii garaagaraatiin waamichi balaa lubbuu baraaruudhaaf sagaleen guddaan baay'een dhaga'ame. Makaanikoonni, daldaaltonni, qotanii bultoonni, ogeessonni seeraa fi kan kana fakkaatan hundumtinuu hirmaannaa guddaa gochuudhaan, tumsa guddaa gochuudhaan lubbuu iddoo sana keessatti awwaalamtee jirtu baraaruudhaaf kan isaan gochaa turan dhamaatiin isaanii dhamaati guddaa ture. Warroonni kaan wadaroo dheeraa, kaan yaabbannoo, kaan kan ittiin biyyoo namicha sanarraa kaasan akaafaa. Lubbuu kana baraaruudhaaf fedhii kan qabu namoonni hundumtinuu hojii kana irratti hirmaateetu hojii sana keessatti argame. Baay'ee utuun turinii afeeraa laataa namni kun lubbuudhaan jiraa kan jedhu sagalee dhaga'uudhaan namoonni iddoo sanatti sagalee isaa dhaga'uudhaaf nama kana hin gaafatu turan. Haa ta'u iyyuu malee ammas
namoonni dafqa isaanii ofirra coccobsaa baay'ee dadhabaa hojii iddoo sana keessatti hojjetamu sana boolla sana keessaa nama sana baasuudhaaf isaan kaan harka isaaniitii luqaa humna qaban hundumaa amma qaban dandeettii isaanii hundumaatti baasanii nama sana baraaruudhaaf hojii isaanii hojjetu. Karaa dheeraa toora ujummoo bishaanii baay'ee gadi fagoo keessa nama jiru sanaani yoo jiraateef akka sagalee isaa dhageessisuu fi gaaffii isaaf dhiyeessan eeyyee lubbuun jiraa bakki ani jiru garuu bakka baay'ee sodaachisaadha kanaaf ariifadhaa dafaa iddoo kanaa lubbuu koo na baraaraa kan jedhu sagalee isaan dhageessise. Ergaa sagalee kana dhaga'anii boodaa namoonni iddoo sana jiranii ammas dhamaatii isaanii humna isaanii guutummaadhaan irratti dhangalaasanii ammas nama boolla sana keessa jiru boolla sana keessaa baasuudhaaf lubbuu sana du'a jalaa baraaruudhaaf waan gochuun isaa irraa malu oolchuudhaaf raawwatan. Yeroo sana sagaleen gammachuu dhaga'amu wanta samii kana huree darbu fakkaata. Namicha tokkicha kanaaf boollaa ujummoon bishaanii keessatti awwaalamu kana keessatti awwaalame kana baraaruudhaaf namoonni ammi kun hojii isaanii dhiisanii qabeenya qaban balleessanii sa'aatii isaanii iddoo sanatti qisaasessanii akkaataa kanaan achitti argamuun nama kanatti hin baay'atu kan jedhu gaaffiitu ka'e. Kun raawwatee hin baay'atu kan jedhu ture deebiinsaa. Sababiin isaas namni kun jireenya dhabaa jira. Jireenya isa kan lafaa kanaas ta'e yeroo sanaa fi isa kan bara baraatti kan isa adda baasu yeroo inni itti jiraachuun isarraa eegamu kana keessatti hamma du'uudhaaf jedha. Har'aa ardii keessa jiraannuuf addunyaa keessa jiraannu kana keessatti namoonni baay'een jireenya isa bara baraatiif qophaa'uun isaanii malu jireenya isa kan lafaa kanaas yeroo jiraatan kana keessatti sanarraanfatanii du'aaf jireenya gidduu kan jiru nama kana baraaruun baay'ee kan ittiin baay'anne akka ta'e namoonni achi keessatti dubbatan. Har'as bara jiraannu kana keessatti Kiristoos duukaa kan jiraannu Kiristoositti jireenya keenya kan laannu lubbuun baraaramuun isaanirraa malu lubbuun fayyuun isaanirraa malu lubbuun gara jireenyaatti fiduun isaanirraa maluu fi calluma jechuun kan namarraa hin eegamne namoota meeqa yaachisaa jira. Fayyina lubbuuf kan hojjetanii akkuma namicha tokkicha isa boollaa ujummoon bishaaniitti awwaalamu sana keessatti awwaalamee jiru achi keessa hambisuuf taasifame har'as fayyina lubbuu ilmaan namootaatii fi amansi guddaan akkamii godhachuu akka qabutu nutti dubbata. Caaffannan irraa dubbise tajaajila kiristaanaa kan jedhu fuulaa 29 akkasumas 30 irratti yoo ilaaltan argachuu dandeessu. Gara heertuu keenyaatti yeroo deebinu Sodaatin dubbadhu kan jedhutti yeroo deebinu yeroon kun yeroo Phaawulositti dubbatame yeroo inni itti rakkina guddaa keessa jiru yeroo inni itti yaaddoo ulfaataa keessa jiru yeroo ture yeroo namoonni isa dhaga'uu hin barbaanne yeroo mormiidhaan isa irratti ka'anii yeroo sagaleen gara isaatti achi as deebi'u isa hin gammachiisne yeroo ture. Kanaaf yeroo inni itti abdii kutannaatti dhufuuf ture keessatti yeroo inni itti jeequmsaa magaalaa Qorontos keessatti argamtu keessatti argamu dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhufuudhaan akka inni hin sodaanne akka inni dubbachuun isaarraa eegamu yeroo inni itti isaa akeekkachiisutu argina. Phaawulos yeroo ol ka'iinsaaf gadi bu'iinsaa Qorontos keessatti rakkoon bitaaf mirgaadhaan gara jireenya isaa dhufu keessatti rakkoon akka kana fakkaatu yeroo inni itti isa mudatetti ture. Waaqayyoo Phaawulosiin ergaa addaa qabatee lallabuun kan isarraa eegamu dubbachuun kan isarraa eegamu sodaadhaaf yaaddoo waa tokko malee ammas jabinaan dhaabatee dubbachuun akka isarraa eegamuutu dubbii kee itti fufii lallabuu kee itti fufirraan kan hafe addaan hin kutinii hin sodaatinii homaafuu yaadda'in kan jedhu sagaleen jajjabinaa gara Phaawulosiin yeroo inni itti dhufutu argina. Amma ofii keenyaa mee of yaannu akka nama bosona Qorontos sana keessatti mataa ofii keenyaa arginetti haala ulfaataadhaa fi karaa saqaxxaamuraa namoonni kallattii garaagaraatiin haala garaagaraatiin irra yaa'an sana keessa akka jirutti ofii keenya of yaanne magaalaa Qorontosiin yeroo ilaaltanii magaalaan Qorontos giddugala daldalaa kan taate magaalaa guddittii kallattii garaagaraatiin namoonni dhufanii gara magaalaa sanaatti kan seenan hojiin garaagaraa magaalaa sana keessatti hojjetamuudhaan kan argamu namoonni haala garaagaraa haala namatti toluunis ta'e namatti hin tolleen magaalaa sana keessa kan deddeebi'an yeroo ture.
Kanaaf yaaddanii beektu baay'ina namootaa baay'ee dachaa ta'an keessatti yeroo argamtan yeroo isin dubbattan dubbiin keessan homaatti kan ittiin fakkaanne sitti ta'ee beeka. Kan iddoo kanatti Phaawulosin mudate kan akka seenaa qofaatti akka inni hin taane beekuutu nurraa eegama. Kana kan itti dubbachaa jiru. Hin sodaatin ittiin jechuudhaan itti fufii wanta dhiibuun sirraa malu dhiibii wanta kuffisuun sirraa malu kuffisi wanta gochuun sirraa malu godhi kan ittiin jedhee qajeelfama kana fakkaatu saaf laatu Waaqayyo isa Waaqa danda'aa waan hundumaa gochuu danda'udha. Kanaafuu mul'ata Phaawulos Qorontos keessatti yeroo inni wanta gochuun isarraa malu seeraan gochuun isarraa eegamu gadi fageessee jajjabinaan gochuun isarraa eegamu akka ta'etu argina. Kanaaf Phaawulos bakka kanatti ergaa isatti kenname kana ergichaa xiqqeessaa hin jiru. Garuu yeroo yaaddoon tokko gara jireenya isaa dhufe yeroo haalli namoonni inni ilaalu fuuldura isaa kan dhaabatan kan inni argu ergaa isaa kana sarkaa kan fudhata ittiin fakkaanne yeroo ture. Kanaaf qajeelfama Waaqayyo isaaf kenne keessaa garuu inni tokko maal kan jedhu ture hin sodaatiniitii dubbadhu kan jedhu inni kun qajeelfama macaafa qulqulluu qofaa utuu hin taane namoonni guyyaadhaa gara guyyaatti jireenya isaanii keessatti wanta jireenya isaaniitiif malu yeroo isaaniitti dubbachaa oolan yeroo isaaniitti gochaa oolanitu argina. Miidiyaa garaagaraa yoo ilaaltani kanuma lafaa kan ta'an yoo ilaaltani wantoota harka isaanii keessa jiru miidhagfachuudhaaf gaafa jedhani akkaataa kamiin jechootni isaan fayyadamanii haalli isaan ittiin dhiyeessani kan sammuu namaa hatu kan sammuu namaa fudhatu wantoota baay'ee namni gara sanatti akka deebi'uu fi akka isaan dhaggeeffatu kan godhu hawwa guddaa yookiis fedha guddaa jireenya namaa keessa kan ka'an jechoota garaagaraa fayyadamaniiti. Kanaaf Waaqayyo iddoo kana keessatti ammas Phaawulosin kan inni jechaa jiru jechoota fayyadamuun sirraa malu fayyadami wantoota gochuun sirraa malu godhirraan kan hafe ammas haala fuuldura kee jiruu fi wanta sitti dhufu tokko sodaattee yaadda'ini dubbachuun kan siif maluuf afaan kee hin qabatini dubbadhu yeroo inni ittiin jedhutu iddoo kana keessatti argina. Kanaaf heertuu kana yeroo laaltan heertuu kana yeroo walumaan ilaallu kan yeroo sana duwwaa taatee yeroo sana duwwaa irratti ta'ee raawwatamee achumaan afuutu hin taane bara koof bara keessan keessa har'asii gahee guddaa kan nuuf qabu faayidaa guddaa kan nuuf fayyadu nus itti fayyadamuun kan nurraa eegamu akka inni nuun jedhutti nus iddoo Waaqayyo nu kaa'eef bakka Waaqayyo nuuf kennetti wanta dubbachuun nuuf malu kan Waaqayyo afaan keenya keessa nuuf kaa'eef harka keenya keessa nuuf kaa'e namootatti dubbachuun kan nurraa eegamu akka ta'etu iddoo kana keessatti ilaalla. Iddoo kana keessatti ergaa Waaqayyoo isa yeroodhaa fi isa bakkaan hin daangeffamne isa haalli isa hin daangessine yerootti qodamee yeroo kana dubbadha yeroo kana dubbadhu kan hin jedhamne yeroo akkasii kana keessatti Waaqayyo ammas Phaawulosin akka inni dubbatuuf yeroo inni itti isa qajeelchu wanta gochuun isaaf malu akka inni isatti himaa jiru iddoo kana keessatti argina. Jeequmsi magaalaa Qorontos keessatti yeroo sana jiru sagaleen guddaan bakka sanatti argamu hifni haalonni garaagaraa bakka sanatti argamu akkaataa inni dubbatuuf yoo kan isa affeeruu ta'uudhaa baate ammallee taanaan bakka sana keessatti Waaqayyo dubbiinsaa gahee guddaa akka qabuuf dubbiinsaa qooda guddaa akka qabu isa akeekkachiisa. Kanaaf sagalee Waaqayyo isaa jajjabeessaa sanatu Phaawulosiif yeroo inni itti dhiyeessu Waaqayyo si faanan jira sin gargaara si faanan ta'a wanta ati dubbattu siifan kenna wanti si yaaddessuu fi wanti si sodaachisu kan biraan tokko hin jiru jedhee ammallee sagalee jajjabina addaatiin gara Phaawulositti yeroo inni itti dhiyaatu gara garbicha isaatti gara ergamaa isaa kanatti yeroo inni itti dhiyaatu argina. Kunis argamuu Waaqaatiin wanti ta'uun isarraa eegamu akka inni ta'u wanti iddoo isaatti raafamuun isarraa malu akka inni raafamu wanta buqqifamuun isarraa malu argamuu Waaqaatiin akka inni buqqifamu wanti cimsamuun isarraa malu immoo argamuu Waaqaatiin akka inni cimsamutu iddoo kana keessatti argina. Kanaaf Phaawulos kan inni gochuun isaaf malu egaa bakka jeequmsi guddaan jiru sana keessatti bakka goolamni guddaan jiru keessatti namni isa dhaga'u kan hin jirre yeroo isatti fakkaata sana keessatti Waaqayyo ammallee sodaatiniitii sodaa malee lallabuu kee ittuma fufi lallabii yeroo inni jedhee isa qajeelchutu argina. Kanaaf obbolootaa sagalee Waaqayyoo Waaqa jiraataadhaa hordofaa kan jirtan kan Waaqayyo godhaan hin jedhe gochuun
kan waaqayyo dubbadhaanuun jedhe dubbachuun kan waaqayyo akka nuti raawwannuuf barbaadu fuula waaqayyo fuulduratti qajeelaa wanta ta'e gochuun ammallee taanaan ammam akka nurraa eegamu beekutu nurraa eegama. Kanaafi kun jajjabinaa waaqni Phaawulosiif kenne kan agarsiisu akka inni ta'etu bakka kanatti argina. Phaawulos yoo laalle jabina ofii isaatiin, aangoo ofii isaatiin, cimina kan mataa isaatiin wanti inni raawwachuu danda'u kan biraan tokko akka inni hin jirre bakka kanatti nutti agarsiisa. Garuu argamni waaqayyoo seenaa kan namni yaanne hundumaa jijjiiree, argamni waaqayyoo wanta namni hin ta'a jedhee hin akeekne hundumaa jijjiiree akka inni ta'u raawwata. Akeeka waaqayyoos galmaan ga'a. Ergaa inni jabaatii fi inni guddaan wanta hundumaa jijjiiruu danda'u, wanta hundumaa galmaan ga'uu danda'u isaan dubbadhu ittiin jedhee akka inni hin dubbanneef kan isa rakkisu, akka inni sodaatu kan isa taasisu, lapheensa akka inni hin jabaanne akka inni romu kan isa godhu hundumaa irratti inni isa ajajaa jiru kun aangoo qabeessa jabaadha. Inni haalota hundumaa bakka ol ka'aarra taa'ee, bakka ol dheeraarra taa'ee, fageenya irratti wanta hundumaa isa argu kanatu isa abboomaa jira, isaan godhi isaan jechaa jira. Bara keenyattis namoota abdii kutatanii fi mallattoo addaa ta'etu tajaajila. Namoota abdii kutatanii fi ani omaafuu waa hin baasu kan jedhanii jireenya isaaniitiin yaaddoo guddaa keessa kan galaniif waaqni inni Phaawulosiin jajjabinaan isa faana ta'e, waaqni inni Phaawulosiin amilee addaatiin isa faana ta'e, waaqni inni Phaawulositti dadhabbii jireenya isaatiitti isa aaressee ogummaa isaaf kennu, inni humna aaraa isaaf kennu. Anaaf isiniifis humna sana kennuuf waaqni jiraataan har'as danda'aadha. Kanaaf inni ergaa akkaataa kanaan nu erge dubbiin waaqayyoo jajjabeessaan inni nuunis nu jajjabeessu iyyuu ergamaa garaa keenya keessa jiru qabannee gara fuulduraatti akkamiin tarkaanfachuu akka qabnuuf nu kakaasa. Ergaa nutti kennamee fi ergama harka keenya keessatti waaqayyo kaa'e harka keenyatti nutti kenne sana akkamittiin fudhannee haalota ulfaatoo fakkaatanii fi haalota rakkisoo fakkaatan haalota yeroo ilaalanii homaa kan hin danda'amne fakkaatanii dukkana limixiidhaaf keessa ba'uun kan hin danda'amne fakkaatanii namoota yaaddessan hundumaa keessatti inni nama dabarsuu danda'u waaqni nama faana akka jiru nu faana akka ta'u akka nu jajjabeessu iddoo kana keessatti agarsiisa. Caqasni kun carraaqqii keenya keessatti rakkinni yookiin shakkiin yeroo nu mudatu sagaleen waaqayyoo maddaa ija jabina keenyaa akka inni nuuf ta'e, humna burqaa ija jabina keenyaa akka inni nuuf ta'e, akka inni nu kakaasu, akka nuti dubbannuuf sagalee dubbachuun nuuf malu hundumaa akka nu yaadachiisu. Yaaddoof leeyyoo sodaa tokko malee akka nuti dubbachuu qabnutti dubbata. Dhugaa akka dubbannuuf, akka barsiifnuuf, namoota akka akeekkachiisnuuf qooda addaa nuuf kenneetu nu kakaasa. Jireenya keenya keessatti hundee hojii ergamootaa hubachuun iddoo kana keessatti hojii ergamootaa boqonnaa 18 keessa isa jiru sana ilaaluun sodaa malee wantoota goon hundumaa gochuu akka qabnu sodaa mo'achuudhaan jaalalaan yeroo kamiyyuu dhugaa Kiristoosiin namootaaf qooduu akka qabnu kan nu hubachiisutu akka ta'etu iddoo kana keessatti argina. Gaafa sodaan keessa keenyaa buqqa'u jaalalli Kiristoos iddoo sodaa sanaa gaafa inni bu'u inni burqaa nagaa ta'ee fi inni burqaa eebbaa ta'e inni jireenya namaa jijjiiruu danda'u inni dukkana namaa namaaf ibsuu danda'u inni yaaddoo namaa hundumaa namarraa galagalchuu danda'u jaalalaan gara jireenya namaa dhufa. Gaafa inni waaqni jaalalaa sun keessa namaa boqotu immoo inni akka namaatti yeroo namatti mul'atu yaaddoo fakkaatu hundumtuu namarraa galagalee Kiristoos waaqni jiraataa bakka sana qabatee namootaaf humna addaa kenna. Kanaaf sagaleen waaqayyoo yeroo hundumaa daandii keenya isa waaqaa wajjin jiru sana keessatti akka nuti isarra dhaabannuuf gara isaatti akka nuti yeroo hundumaa deddeebinuuf isa akka nuti yaannuuf kan nu gargaaruuf kan nu qajeelchu akka ta'e yaadachuudhaan humna kan nuuf kennu akka ta'e bakka kana keessatti nu hubachiisa. Kanaaf egaa obboleessaa obboleettii sagalee waaqa jiraataa kanaa dhaga'aa kan jirtu waaqayyoo har'as taanaan inni si jajjabeessuu danda'u, inni si haaressuu danda'u, inni seenaa kee jijjiiruu danda'u maal siin jedha. Hin sodaatin. Ija jabina kan siif kennu dubbachuudhaaf jecha kan siif kennu sagalee waaqayyoo warroota biraan geenye biraan ga'uudhaaf
humna kan siif ta'u qajeelfamni addaa Waaqni jiraataan kan jireenya keenyaaf bifa addaatiin nu yaadachiisuu barbaadu, ifa addaatiin humna addaatiin nu hidhachiisuu kan barbaadu, kan inni nuuf kenne harka keenya keessa kan inni nuuf kaa'e maal nuun jedha yoo jenne hin sodaatin nuun jechuudhaan nutti dubbata ganama kana. Akka nuti sodaa malee fuula Waaqayyoo Waaqa jiraataa fuuldura dhaabbannuu fi dhugaa kana namootaaf akka qoodnu nu akeekkachiisa. Kanaaf inni hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 9 irratti akka dubbisne halkaniin gaaf tokko gooftaan gaafa dhaqee garbicha isaa Phaawulos saraafama keessa jiru isa yaaddoo haala isatti mul'atu hundumaa keessa dhaabbatee jiru dhuguma yoon dubbadhe sabni kun na dhaga'aa waca kana keessaa sagaleen kun dhaga'amaa jedhee yeroo inni itti yaadu keessatti sodaatin jedhee dubbadhu malee kan ittiin jedhe hin callisin kan ittiin jedhe mul'ataan inni isatti dubbate suni yeroo murteessaa kanatti yeroo baay'ee barbaachisaadhaa fi yeroo addaa kanatti gooftaan har'as karaa addaa anaaf isiniin sagalee Waaqa jiraataa kana nuuf mirkaneessuu barbaada, nutti dubbachuu barbaada. Ergaanni haala kanaan nuunis nu qajeelchuu barbaada ta'e, ergaanni haala kanaan nuufis seenaa keenya aareessuu barbaada ta'e, inni sodaatin jedhu isa danda'a waan hundumaatti ergaa ta'e, haala hundumaatti nu eeguudhaaf yookiis nu faana ta'uudhaaf isa danda'a waan hundumaa ta'etu akkas jedha ergaa ta'e maaltu nu yaaddessa, maaltu nu pherphera, maaltu jabaachuu nu dhoowwa. Inni akka nuti sodaadhaaf hin mo'amne, akka nuti sodaadhaaf harka hin laanne, jireenyi keenya sodaadhaan akka inni hin raafamne kan godhu Waaqaa isa jabaa, isa ija jabina addaa nuuf laatu, labsuun nurraa eegamu, ergaa dubbachuun nurraa eegamu akka nuti dubbannuuf warra akeekkachiifamuun isaan irraa malu kan akeekkachiifamuun irraa malutti akka nuti akeekkachiisnuuf sagaleen Waaqayyoo nu dhaabee jechuudha. Gooftaan kanaaf hundee keenyaaf barumsaa yeroo addaa kan nuuf kenne hunda keenyaaf akkaataa kamiin dubbachuun akka qabnu sagalee isaa sagalee Waaqa jiraataa irraa kan nu hubachiise akka ta'ee hubachuun nurraa eegama. Yeroo Waaqayyo nu geggeessu, yeroo Waaqayyo dura keenya bu'u, yeroo Waaqayyo haala keenya nuuf jijjiiru, yeroo Waaqayyo sodaa keessa keenyaa buqqisu bakka sodaa sanaa jaalalli Kiristoos bakka buufata. Bakka sodaa sanaa dhugaa dubbachuun onnee keenya keessaatu nu dhukkifata. Kanaaf yaa jaallatamoo kabajamoo hordoftoota chaanaalii Itoophiyaa sagaleen Waaqayyoo dhugaadhaa, sodaan garuu akkasumaan. Sagalee Waaqayyoo isa dhugaa ta'e sana dhageenyee sodaa isa jireenya keenya keessa jiru sana of keessaa buqqisuun kan nurraa eegamu akka taane hubachuun nurraa eegama. Macaafni qulqulluun waa'ee kanaa ilaalchisee maal jedha? Isaayyaas boqonnaa 41 lakkoofsa 10 irratti egaa ani si wajjin waanan jiruuf hin sodaatin. Ani Waaqayyo keetii hin nahin. Ani sin jabeessaa sin gargaaras. Irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin oolan si qabaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf inni nu wajjin jiru suni anatu si wajjin ta'aatii hin sodaatin. Ani inni si wajjin ta'u immoo kan akkasumaanii miti, isa dadhabaa miti, isa humna hin qabne miti. Ana Waaqayyo Waaqa jiraataa isa danda'a waan hundumaatu si faana ta'a. Ergaan si faana ta'e immoo ani sin jabeessa, ani sin gargaara. Reekoo isa mirgaatiinis oolan si qabaa jedha. Bolootaa namootaa Waaqayyo isaan faana ta'u taanee, namootaa jajjabinni Waaqaa isaaniif kennamu taanee, irree Waaqayyootiin namoota ol qabaman akka taanuuf Waaqayyo ayyaana isaanuuf haa baay'isu. Phaawulos warra Xiimotewosiif yeroo barreessu Xiimotewos 2 boqonnaa 4 lakkoofsa 17 keessatti akkana jechuudhaan dubbata. Garuu wangeelli karaa koo guutummaatti akka lallabamuuf warri saba Waaqayyoo hin ta'inis akka isa dhaga'aniif gooftichi ana bukkee dhaabbatee na jabeesse. Afaan leencotaas na oolchee jedha.
Gooftichatu isa cina dhaabbate, gooftichatu isa faana dhaabbate. Ergaa isa faana dhaabbatee immoo warra ormootaatti wanta dubbachuun isarraa malu, warra saba Waaqayyoon ta'initti wanta dubbachuun isarraa malu, warra hin fayyinitti karaan fayyinaa akkam ta'e akkam akka ta'e akka isaan itti agarsiisu, qajeelummaan Waaqayyoo maal akka ta'e akka isaan itti agarsiisuuf akka isaan dhaga'aniif, akka isaan dubbiin kun jireenya isaanii keessa buufatuuf, isaanis fayyina keessaa qooda akka qabaataniif Waaqayyo isatti dubbate. Karaa isaa isaanitti dubbate. Sana duwwaasutu hin taane wanta sodaachisaatiif amaa ta'e immoo afaan leencaas na oolchee jedhe. Nyaatamuurraa na baraare, badiisarraa na baraare jechuudha yeroo inni dubbatutu argina. Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 irratti immoo akkana jechuudhaan dubbata. Waanan si abboome hundumaa eeguu isaan barsiisi. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjiniin isaanii wajjin nan jira jedhe. Kanaaf inni sagalee isaa akka nuti isaaf dubbannu barbaadu, inni afaan isaa taanee akka nuti biyya lafaatti baanu barbaadu, isa yeroo hundumaa yeroo tokkoof illee nurraa addaan hin baane nu faana jiru. Isin faana hin jira ergaa jedhee booda immoo kan nama biraa hin hafne, fayyinaan kan nama ga'u, kan nama geggeessu, sa'aatii kamittiyyuu kan nama biraa addaan hin baane Waaqa isa jabaatiif isa jiraataa kana. Iyyaasuuttis akkana jechuudhaan dubbateera. Iyyaasuu boqonnaa 1:9 keessatti ani Waaqayyoo gooftaan kee iddoo ati dhaqxu hundumaatti si wajjinan jiraatii ati cimi, ija jabaadhu, hin sodaatin, hin na'inis jedhee sin abboomneere jedhe. Eessas yoonni dhaqee isa faana kan ta'u, yoonni gara gaaraatti ol ba'e gaara sanatti isa faana kan ol ba'u, yoonni gara gadiittis gadi bu'e lafa inni itti gadi bu'etti isa faana kan gadi bu'u, bakka inni argamu hundumaatti isa faana kan argamu, lafati dhaqxu hundumaatti ani si wajjinan jirannitti hin jedhe. Waaqayyotu cimii, ija jabaadhu, hin sodaatinii, hin na'inis jedhee sin abboomne jechuudhaan dubbata. Kanaaf Daawit yeroo dubbatu yaa Waaqayyoon fuula kee duraa eessatti dhokachuu danda'a? Yoon ol ba'ee lafan ol ba'ee sanatti hin argamta? Yoon gara gadi fagoo keessattis gadi bu'ee lafan itti gadi bu'ee sana hundumaas ati jirta jechuudhaan dubbata. Kanaaf Waaqni jiraataan yeroo kana lafa nuti itti argamnu hundumaatti kan nu faana ta'u, fageenyi kan isa hin danqine, haalli kan isa hin rakkisne, golgaan gaaronni garaa garaa isa kan hin golgine Waaqayyoodha Waaqni nu faana ta'aa jiru. Isatu akka nuti baanuuf, akka nuti deemnuuf nu abboomaa jira. Faarfannaan 56 lakkoofsi 9 yeroo ani Waaqayyoon waammadhutti diinonni koo garaa koo booddee ni deebi'u. Yommus Waaqayyoo gara koo ta'uusaa nan beeke. Waaqayyoon gaafa waammatee jedhe Daawit diinota isaa kan ta'ani isarraa gara booddee isaanii akka isaan deebi'an Waaqayyo immoo isa faana akka inni ta'etu hubate. Gaafa Waaqa keenya nu faana bu'u, gaafa nu dura ta'u, gaafa nuti isa faana deemnu, wantoonni nu miidhuu barbaadan, wantoonni nu balleessuu barbaadan nurraa akka isaan booddee deebi'an sagalee Waaqayyo nutti dubbata. Ergaa akkas ta'e, ergaa inni nu faana taanaan bu'aatu bu'a ta'e, ergaa inni nu faana taanaan seenaa jireenya keenyaatu golgaasaa jalatti eegama ta'e, isaaf dubbachuufis ta'e isatti of laachuun maaltu nu yaaddessa, maaltu nu rakkisa. Kanaaf akkuma Daawit yeroo inni Waaqayyoon Waaqa isaa waammate diinonni isaa sarraa gara booddeetti yeroo isaan itti deebi'an akkuma arge, nus jireenya keenya harka Waaqa jiraataa keenyaatti dabarfannee laadhannee diinonni keenya akka isaan gara booddee isaaniitti nurraa dacha'an gochuudhaaf maal kan nu danqee har'a, maal kan nu rakkisee har'a, maal anaan akka dhuunfaa kootti kan na rakkisee har'a kan jedhu tokkoon keenya ofii keenya of gaafachuutiif of ilaaluun baay'ee nurraa eegama. Kanaaf obboloota Waaqni inni dubbadhu nuun jechaa jiru isaa iddoo hundumaatti, lafa nuti itti aanu hundumaatti, lafa nuti itti argamnu hundumaatti nu faana argamu sanatu gaafa sana Phaawulosiin si faanan ta'aa, hin yaadda'inii, hin sodaatinii, dubbadhu malee hin callisinii ittiin jedhe. Faarfannaa 27 lakkoofsa 10 irratti Daawit yeroo dubbatu abbaan koo fi haati koo yommuu na dhiisan Waaqayyo immoo simee ana hin fudhataa jedha. Yeroo firoonni garaa garaa
kan ani qaba jedhee abdadhu nani isinitti kan isin qabne jettanii abdattan isin isinitti yeroo sabni yookiis namni isin irraanfatutti inni nama irraanfanne Waaqayyo Waaqni jiraataan Waaqa alaan kan hin hundoofne wantoonni nama danqan kan isin danqine ilaalchisaa ilaalcha wal caalmaa kan hin qabne inni Waaqarra jira. Kanaaf immoo saatii namni nama dhiisanitti kan nama simatu kan nama ammatu ofitti kan nama qabatu inni Waaqayyoodha. Ergamaan Waaqayyoo naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii hin buufata. Inni isaan isin oolchaa jedha faarfannaan 34:7. Kanaaf yoo Waaqayyoon sodaanne yeroo baanutti sodaa Waaqayyoo keessa taane yoo baane yeroo dubbannutti sodaa Waaqayyoo keessa taane yoo dubbanne yeroo namoota affeerrutti sagalee kanatti nama affeerrutti sodaa Waaqayyoo keessa taane yoo namootatti affeerraa keenya kana dhiyeessine ergamoonni Waaqayyoo naannoo keenya akka isaan jiran akka isaan buufatan hubachuu dandeenya. Kanaaf Waaqayyo gooftaan keessan isinii wajjin adeema. Inni gadi isin dhiisu isin hin irraanfatusi. Kanaaf cimaa ija jabaadhaa. Isaan hin sodaatinaa inni inaas jedha keessa deebiin 31:6. Kanaaf Waaqayyo gooftaan keessan isin faana waan adeemuuf isin faana inni waan ba'uuf yeroo isin gadi buutan inni isin hin dhiisu waan ta'eef jechuudhaan saboota yeroo sanaatti adeemsa isaanii yeroo sanaa keessatti isaanitti dubbate kan isaanii qofaas utuu hin taane har'as aniif isin lafa nuti itti gadi buunutti lafa nuti itti ol kaanutti kallattii nuti adeemnu hundumaatti inni nu faana ta'u inni nu faana ba'u Waaqayyo Waaqni jiraataan nu faana jira. Inni akka kana jedhee nutti dubbatu isaa dizaayinera keenya ta'e akka inni ta'e inni isaa Waaqa jiraataa waaqolii hundumaan olii kan isaan dorgomu kan Waaqni kan biraa kan hin jirre inni qofaa isaa Waaqa isa ta'e Waaqatu akkana jechaa jira. Efesoon 2:10 dubbisuu dandeessu. Kanaaf inni uumaa keenya ta'e inni nu kalaqe inni nu tolche inni nu faana akka inni jiru bakka kamittiyyuu nu biraa si'a tokkoof akka inni hin hafne maayikiroo sekendiitiif milluu ija isaa tokko keenyarraa ardii kanarraa amma kana yoo baay'anne ergaan takkaa hunda keenya kan ilaalu Waaqa kan kana nuun jechaa jiru. Kanaaf inni danda'an waan hundumaa ta'e inni jabaan waan hundumaa ta'e inni waan hundumaan olii akkaataa kanaan yeroo inni itti dubbachaa jiruuf yeroo inni itti nu geggeessaa jiru yeroo inni itti dura keenya bu'aa jiru akka inni ta'etu bakka kana keessatti argina. Kanaaf Phaawulos ergamaan inni fakkeenya guddaa inni omaafuu kan isa sodaachisu hin jirre inni akka barbada abiddaa ta'e sun inni kallattii deemu hundumaatti seexana gubaa deemu sun inni kallattii deemu hundumaatti ulfina Kiristoosiitii fi wanta ta'u hundumaa gochaa dubbachaa labsaa deemu sun fakkeenya addaa akka inni ta'e sagaleen inni dhaga'u sagalee addaa Waaqa biraa yookiis uumaa isaa biraa akka ta'e hubachuutu irraa eegama. Amma bakka sana ofii keenya ofaa keenya mee iddoo sana ofii keenya haa dhaabannu. Bakka Phaawulos gaafa sana dhaabatee haala inni keessatti ilaale sana keessa yoo ilaalle tarii yaaddoon keenyaarraa dachaa dabalaa laata kan sanarra dachaatiin caalu ta'aa laata. Garuu yoo kan nuti ilaallu akka sanaan arginu kan koo caala jennee ilaallate yookiis hin sodaanne yoo ta'e sagaleen gaafa sana Phaawulosin hin sodaatin dubbadhu calin jedheen ittiin jedhe har'as akka nuti hin sodaanneef akka nuti dubbachuu qabnuuf nu jajjabeessa. Akka nuti sagalee Waaqayyoo kana hamma dubbachuun nurraa malu akka dubbachuun nurraa malutti utuu sagalee keenya hin qusatin utuu leeyyoo yookiis yaaddoo tokkoon hin qabamin utuu saalfii tokkoon hin danqamin dubbachuun kan nurraa eegamu dubbachuu akka qabnu akka ta'etu ammas yeroo kana nuun carraa kana fakkaatu nu waama. Phaawulos inni Qorontos keessa jiraatu sagalee Waaqayyoo kana dubbachuudhaaf yookiis hojii isaatti kenname kanaaf boqonnaa hin qabu ture. Boqonnaa malee wanta hundumaa yeroo inni itti goru yeroo inni itti dubbatu yeroo inni itti labsu yeroo akka ta'etu kanaafis iddoodhaa gara iddootti akka inni deemu macaafni qulqulluun keenya sirriitti addaan baasee nuuf kaa'a. Qorontos wiirtuu aadaatiif
wiirtuu aadaatiif daldalaaf bakka amantiiwwan adda addaa itti baksan yookiis amantiiwwan garaagaraa itti baay'atan iddoo turte. Wiirtuu aadaa, wiirtuu daldalaa. Magaalaa guddittii, magaalaa baay'ee beekamtu kallattii garaagaraatiin namni gara isheetti dhiyaatu yookiis gara isheetti yaa'u akka isheen taate iddoo kana keessatti argina. Kanaaf sagalee kanaanis Phaawulos ulfaatina qormaataa kan isatti dhiyaatu yookiis gara isaatti dhufu hundumaa arge. Sababni isaa magaalaa sana keessa yeroo namni garanaa garasiin wal maru, yeroo namni garanaa garasiin asiif achi keessa deddeebi'u akka inni ta'e bakka kana keessatti hubate. Kanarraa kan ka'e yeroo inni kana argee jedhutti garuu mul'atii Phaawulos Qorontos keessatti Waaqayyoo hin sodaatin ittiin jedhe, hin callisin dubbadhu malee kan ittiin jedhu akka inni dubbatuuf sa'aatii inni itti callisuu isaa cabsu ta'eetu iddoo sana keessatti argame. Sa'aatii inni itti dubbii isaatti caalmaatti dubbatu akka inni ta'etu bakka sana keessatti isaaf kenname. Kanaaf uumamaa cufaa garaa dadhabee fi amilee tuttuquudhaaf gara isaatti hirkate. Gara isaatti dhiyaate isa gargaare. Kun waa'ee bara durii qofaa miti kan inni anaaf sitti odeessu, waa'ee isa yeroo sana darbee qofaa miti kan inni anaaf sitti himaa jiru. Yeroo hundaa akeekaa keenya keessatti mirkaneeffachuu kan qabnu mirkaneessa fayyinaa isa Waaqni jiraataan gara jireenya keenyaatti achi as nuuf kenne, nus sagalee Waaqayyoo dubbannee sana keessatti akka ittiin fayyuu dandeenyuuf barbaachisummaan isaa ammam akka iddoo qabutu nutti dubbata. Amma Waaqayyoo maaliif Phaawulosin hin sodaatinii dubbadhu jedhee akka inni cimsee isatti dubbachaa jiru beekuutu nurraa eegama. Sababiin isaas addunyaan keenya sagalee baay'eetutti dhaga'ama, sagalee baay'eetutti baay'ata. Kan isheen dhaga'aa jirtu sagalee kallattii garaagaraatiin gara jireenya ishee kan dhufu, kaan gara badiisaatti kan oofu, ardii kana duwwaa irratti badhaadhina qofaa kan lallabu, kan fayyinaan hin geenye sagalee baay'ee dhaga'aa jirti har'a addunyaan keenya. Kanaaf Waaqayyo sagalee isa haqaatiif, sagalee isa dhugaa, isa qulqulluu, isa boora hin jiru sana akka addunyaa keenya qaqqabsiisnuuf Waaqayyo bifa addaatiin yeroo inni nutti dubbachaa jiruuf gara jireenya keenyaatti yeroo inni dhiyaachaa jiru akka ta'etu iddoo kana keessatti argina. Kanaaf hordoftoota Hope Channel Itoophiyaa sagaleen Waaqayyo har'as bakka nuti jirru keessatti haala garaagaraatiin gara jireenya keenyaatti nuuf dhiyaatee waan dubbachuun nurraa amalu isa dhugaa, ergaa labsamuun irraa amalu isa dhugaa, akkamittiin akka labsuu qabnuu fi addunyaa akeekkachiisuun kan nurraa eegamu, biyya lafaa kana akkamittiin akeekkachiisuun akka nurraa eegamutu nutti dubbatee isa kana nutti himaa jira. Kanaaf nus isa qabannee jirru sagalee Waaqa jiraataatiin gara addunyaatti bobbaanee, gara ardii kanaatti bobbaanee biyya lafaa kana badiisa dhufaa jiru jalaa, biyya lafaa kana badiisa qaqqabaa jiru kana keessaa isa sardamaan ta'aa jiru kana keessa, isa murdamaan dhufaa jiru kana keessa baraarree gara mootummaa Waaqayyootti namoota qopheessuu akka dandeenyuuf Gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Sagantaa keenya kan yeroo kanaa kadhata gabaabaasaa gochuudhaanitu walii wajjiniin xumurra. Galataa ulfina guutii irra dhangaleessiif dhiyeessina Waaqa keenyaa. Sagalee kee sagalee Waaqa jiraataa nuuf laattee, sagalee fayyinaa nuuf laattee. Sagalee fayyinaa kana keessatti immoo ofii keenyaa akkamittiin fayyuu akka dandeenyuuf kan nutti dubbatte, kan nu hubachiiste. Qofaa keenyaa fayyuu qofaa utuu hin taane immoo kan sagalee Waaqa jiraataa kanaa dhaga'uu qabanii, sagalee kee sagalee fayyinaa sanatti qabamanii jiraachuu kan malan namoota baay'eetiif karaa fayyinaa akka taanuuf gara jireenyaatti akka isaan finnuuf akeekkachiisa addaa akka isaan itti dubbannuu fi waamicha addaa akka isaaniif goonuun waamicha jaalala Kiristoosiin guute sanaan keessatti namoota akka affeerruuf carraa akka kanaa waan nuuf laatteef hojii ergamoonni Waaqaa qulqulloonni samaayii hojjechuun isaaniif malu anaaf obboloowwan biyya lafaa kana keessa jiraannu kanaaf carraa kana nuuf laattee gara fayyinaatti namoota akka finnuuf akka affeerruuf isaanis dhufaniis Waaqa jiraataa wajjin akka wal argan gara jireenya bara baraatti akka galan akka goonu waan gooteef carraa qaboota waan nu taasisteef maqaan kee irra Waaqaaf irra lafaatti kan galateeffame haa ta'u. Addumaan yeroo kana fuuldura keetti yeroo dhiyaannu yaa Waaqayyo Gooftaa ardii lafaa hundumaarra kan jiran garboonni kee hundumtinuu sagalee kee kanaan tuqamanii lapheen isaanii tuqamee garaasa akka dhagaa seexanii keessanitti jabeessa hundumaa keessaa baqsitee garaasa foonii isaaniif laattee fayyina mootummaa Waaqaatiif akka sabni kee qophaa'an akka gootu jaalala kee nuuf haa ta'u.
yeroo kanaatti nu faana ta'e yeroo keenyaaf hundumaatti darbeetti nu geggeessi fayyuun kan isaaniif malu sabni kee hundumti nu siin fayyani mootummaa kee waaqaa keessatti gaafati waaqarraa mul'attu wal arguu akka dandeenyu fayyaana kee nu baay'isi kan hundumaa waan nuuf gootuuf ulfaadhu maqaa isaa mo'aadhaaf qulqulluu tokkicha ilma kee gooftaa Yesuus jettee nuuf dhaga'i ameen. Lola,
Jesus ko olcha ko michu ko jirachisa ko najallate ofit nakabe ulfina narabe najallate ofit nakabe ulfina narabe ani isan jalatame ani isan filatame ani isan namatae ani isan jalatame ani isan namatae ani isan jalatame Isa bota ko wajin